Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Har'a warroota peejii fayyadaman Facebook irratti Facebook normaal osoo hin taane ka Facebook irraa uumamu peejii itti fayyadamtan akka kiyya peejii akkasii kan jechuudha. Warroota itti fayyadamtanii fi warroota peejiin isin hunguru gaafa isin seera miidiyaa cabsitanii seera Facebookaa cabsitanii jennaan isin adabu maal godhuu qabdu akkamitti adaba sana ofirraa kaaftu. Hungura namarra kaa'ame tokko yeroodhaaf faayidaan ala godhamee yookaan unpublish ta'ee akkamittiin ofirraa kaasuu dandeenya. Yoo nurraa ka'uu didee maal goona ni gannamoo ol kaayyanna. Yoo itti fayyadamuu jennee ammootu wanta kallee bu'aa hin qabu hanga hungurii isinirraa ka'utti wanni maxxansinullee akkaataan itti fayyadamaallee baay'ee tokko nama rakkisa, baay'ee tokko nama jibbisiisa. Saniif maal godhuu qabna? Karaalee lama sadiitu jira. Karaalee kana keessaa karaan itti fayyadamaa ture haala na mudateerra dhaabbadhee haalan itti fayyadameerra dhaabbadhee isin barsiisaa haga dhumaa na hordofaa yoo viidiyoo kana haga dhumaa daawwattan akkaataa itti ofirraa kaasan yoo kaasuu dadhabne maal akka goonuu fi akkamitti guyyaa akkamitti nurraa ka'a beekuuf waa hunda isaa isinii qodaa na hordofaa akkaataa itti ofirraa kaafnu dadhabnu ammootu akkaataa itti ol kaayyannu yoo dandeenye waa hunda dadhabne immoo akkaataa itti feesbuuka biroo ummachuu peejii biroo ummachuudhaan kanuma gara san dabarsinu isin agarsiisa na hordofaa gadhumaatti. Hayyee har'a waa'ee peejii kanarraa wannan barsiisutti ka'eef namni baay'een waa'ee peejii kanarraa hin barsiisanu hin beekanulleedha namni keenya baay'inaan illee peejii kanatti waan hin fayyadamneef namni irraa waa hagas barsiisu hin jiru aguma ta'ee Facebook irraallee namni tokko tokko waa'ee Facebook irraallee waa barsiisa. Egaa namni keenyas baay'inaan kan inni beeku Facebook akkasitti jiru kana beekaa yookaan kanatti fayyadama malee baay'inaan namni peejii kanatti hin fayyadamu jechuudha. Walumaa galatti peejii kana adabamuu fi akkaataa adabbii jalaa baafnu yookaan adabbiin tokko egaa adabamee eega nuun guree agam turee deebi'aa yoo inni deebi'uu dide maal goona isa jedhuu fi karaa lama sadiin itti fayyadamuu dandeenya yookaan haala sadiin itti fayyadamaa ture. Takka ofirraa kaasuuf yaalu yoo narraa ka'ee itti milkaa'ee yoo dadhabe ammootu filoora irraa fudhadhee gama Facebook haaraa uumee sarti deeffachuuti. Kanaan illee yoo dide ammootu yeroodhaaf haga hungurri kun irraa ka'u kan biroo banee itti fayyadamuudha jechuudha. Ani gaafa peejiin kun hunguramu deebi'uu diduu isaa barraan yookaan yaalee yeroo tokkoof yeroo lamaaf riippoortii godhee dinnaan sana booda peejii biroo uummadhee haga peejiin sun deebi'uutti kana fayyadamaa ture. Egaa peejiin tokko yeroo hungurame waggaa takka amata tokko tura. Yoo riippoortiin sirraa ka'ee yoo ka'uu baate amata takka gadi abadan peejiin takka eegaa unpublish ta'ee yoo ka'uu eegaa akkas ta'ee booda waggaa takka gadi isinirraa ka'uu hin danda'u jechuudha. Kana beekuu qabdan. Garuu hin ka'u jettanii narraa hin ka'u adabamee jira akkas ta'ee jira hin deebi'u qayyii kennee jira jettanii gatuu hin qabdan. Ni deebi'a amata takka tura. Riippoortiinis namni milkaa'ee jira. Tarii carraa keessan mukurtanii itti iyyannaan isinirraa kaafamuu mala. Walumaa galatti iyyattanii yoo isinirraa hin ka'in san booda meriij godhuuf yaaltanii yookaan filoora fudhattanii gama Facebook kaanitti deeffachuu yaaltanii yoo sanaan illee isin didee jedhee Facebook biraa uummattanii haga sun deebuutti itti fayyadamtan jechuudha. Ani haga sun deebuutti banee kun nama 93 ga'ee jira. Facebook akka biraallee banee Facebook lamatti fayyadamaa ture jechuudha. Eegasii kun amma gadi dhiifamee kwaalitiin isaa deebi'ee qulqullaa'ee jira jechuudha. Mee walumaan deemnee qulqullaa'uu isaa haa ilaallu duraan akkam ture amma akkam jira isa jedhuuf seennee haa ilaallu. Egaa switch peejiin amma baay'inaan feesbuukaan wal fakkaatee jira akka piroofaayiliitti deebi'ee jira. Duraan gabatee ture. Egaa peejiin martuu duraan akkas ture. Baatii 4-5 dura baay'inaan namni keenya haala kanaan fayyadamaa ture. Amma reef piroofaayiliitti deebi'uu jira malee asiin dura yoo keessa seenee waa sirreessuu jenne feesbuukumaan keessa seenna malee qubaatti keessa seenuu hin dandeenyu koomentii illee godhuu hin dandeenyu keessuma seennee poost illee goonee waan sirreessinu feesbuukumaan seennee sirreessina jechuudha. Amma garuu haala piroofaayiliitti deebi'ee switch gooneetuma akkasii keessa seenna akkuma feesbuuka kaanitti ittiin feesbuukallee daawwanna ittiin sheerii illee goona ittiin akkasuma koomentii akkasuma riippoortii garaagaraa seetingisiisaallee haaluma feesbuuka kaanitti deebi'ee jechuudha. Amma walumaa galatti bakka hungurreerra jiru baruudhaaf yookaan qulqullaa'uusaa yookaan immoo riippoortii goonee iyyata galfachuuf seetingisii deemna jechuudha. Seetingisii eega deemne booda ammallee seetingisuma tunnee san booda gubbaa kanarra bakka piroofaayiliin jiru kana gadi cuqaafna. Eega haala kanaan deemne booda oloofnee peeji kwaalitii kana ni dhaana jechuudha. Amma peejiin kun hungura jalaa ba'ee haala kanaan deebi'ee qulqulluudha jechuudha. Amma kun warra feesbuukiitiin qabamee hin jiru jechuudha. Osoo hunguramee jiraatee akkas ture jechuudha. Asiin dura akkas ture garuu akkasitti gadheerata ture. Akkasitti gadheeratee kun sababaa inni ittiin hungurame jechuudha. Viidiyoo barruu fi suuraalee garaagaraati jechuudha.
keessan haala kanaa yeroo keessa seentan yoo adabamee jiraate akkasitti sababaa inni adabameef isinii baasa jechuudha. Kanaaf eega keessa seentanii kwaalitii isaa laaltanii yoo inni diimaa ta'ee unpublish ta'ee ka jiru ta'e screenshot godhattanii diimaa san fudhattanii baatan jechuudha. Riipoortii gootanii ofirraa kaasuuf. San booda seetingisii dhufna. Seetingisii dhufnee riipoortii godhuun duratti warri peejiin gabatee irra jiru yookaan piroofaayilii kanatti hin deebiin haala kamiin seetingisii isaa seenanii dhaqanii kwaalitii isaa laalusa jedhuufi suni feesbuukaan seenama malee peejiin of ta'ee qubaatti waan hin jirreef feesbuukaan keessa seennee peejii san kee deemnee peejii adabame sana laaluuf peejii bakka jedhu dhufnee san booda ol oofnee peejii warra gabatee bifa gabatee kanaan jiruuf jedhaa jira. San booda kanaa soofnee moor bakka jedhu kana dha'uudhaan san booda oluma oofnee peeji kwaalitiin kun as jira. Akkasii gaccuqaafnee ilaalla. Kunillee peejiin kun qulqulluudha jechuudha. Kana jechuun bakki kun tokkuma garuu ka bifa gabateetiin peejiin jiru akka awwalaatti jiru jalqaba yeroo uumamuutti jiru haala kanaan dhufna jechuudha. Feesbuukumaan keessa seennee seetingisiisaa dhufna jechuudha. San booda peejii riipoortii godhuu jenne sana liinkii isaa fudhanna. San booda liinkii isaa fudhachuuf moor bakka jedhu kana ni dhaana. Oloofnee kunoo kooppi peeji liinkii isii jettu kana gadha'uudhaan liinkii peejii sanaa fudhannee baana jechuudha. Maaliif nu barbaachisa bakka sanatti waan ta'eef jechuudha. Kana booda warri ammootu peejiin keessan bifa kanaan jiru switch naawoo gootanii peejii san keessa seentanii dhiifama peejii kanaa miti kana riipoortii godhuu deemu yookaan ka adabamee ture kanaa miti. Peejii san keessa seennee seetingisee gadhaanee help sappoortiidhaan san booda riipoortii bakka jettu kana ni dhaanaa kadhumarraa kana gadi cuqaafna jechuudha. San booda akkasi gadhaanee peejiidha kan nuti riipoortii godhuu deemnu waan ta'eef peegis bakka jettu kana dhaanee eksii kana dhaanee ad imeejii kana dha'uudhaan iskiriinshootii sana fidanna jechuudha. Iskiriinshootii sana fidannee eega inni akkasitti dhufee gubbaa kanatti ni barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf ani duraan barreessee jira viidiyoo dheerataaf jecha yoo duraan barreeffattanii kooppii fi liinkii fi waan jettan san barreeffatanii jiraattanii peestitti gootanii yookaan immoo asuma dhuftanii barreessuu dandeessan. Walumaa galatti barreeffama isin barreessuu dandeessan garuu awwala osoo bakka kana dhufin liinkii peejii keessanii sana fudhachuu qabdan jechuudha. Ani peesti godhaa liinkii illee barruullee awwaluma barreessee kunoo fakkeenyumaaf barreessee please help and publish my page jedhee my page quality problem with the community stand jedhee akkasii barreessee san booda xiqqoo gadi butuudhaan this is my page link jedhee liinkii feesbuuka kiyyaa yookaan peejii kiyyaa san galchee jira jechuudhaan isinii galee isin bakka kanatti waan barbaadan barreessuu dandeessan. Walumaa galatti waa'ee unpublish ta'uu isaatiin wal qabsiisee na gargaaraa dhiifamaa waan akkasiitii dogongoree jira. San booda waan akkasiin maxxansuu jettanii waan garaagaraa jechuudhaan san booda liinkii isaa xiqqoo barruurraa gadi buttanii haala kanaan liinkii peejii sanaa galchitu. Asiin suuraanis unguramuu isaa yookaan waan kwaalitiin isaa keessa jiru ibsa. Isinillee asiin barruun gubbaa kanarratti ibsitanii san booda liinkii isaa xiqqoo barreeffama walirraa buttanii haala kanaan galchitanii achi booda xiyya gubbaa jiru kan dha'uudhaan itti ergitanii guyyaa 2-3 eegdanii ammallee itti deebitanii guyyaa 2-3 boodallee riipoortii godhuu dandeessanii itti milkaa'uu dandeessan. Namni itti ergee milkaa'ellee jira. Ani garuu waan kanaan hin milkoofne yaalee dadhabee tariigaa wanni inni milkaa'u jedhee ani yaaduu fi gaanu baay'ina yeroo baay'ee kan nuti fayyadamnu viidiyoolee namaa barruulee wantoota adda addaa suuraalee namaati. Ammoo miidiyaan takka silaa akka miidiyaatti yookaan akka uummata biraa uummata addunyaa kanatti yoo laalle namni miidiyaa isaa ofuma qofaa barruullee ta'u suuraallee ta'u viidiyoollee ta'u kanuma ofii fayyadamale kan namaan fayyadamu ture. Nuti ammootu keessumattuu Oromoon namni biyya keenya jiraatu biyya keenya viidiyoolee namaa suuraalee garaa kanuma namaa fayyadama. Kuni qobaattiyyuu akka hannaatti ilaalama akka dogongoraatti jechuudha. Sanii sanaaf wal qabsiiseeti nurraan kaafamu jedhee yaada. Egaa kanaaf waan keenya irratti illee of taanee osoo waanuma keenya qofaan deemne illee gaarii ta'a jedhee yaada. Kunis wanni kun barumsa qaba. Egaa walumaa galatti haala kanaan ergitanii tarii isinirraa kaafamuu mala yoo kaasan egaa yoo diimaa sanarraa kaasanii bifa keellootti deebisanis aga tokko gaariidha. Yoo ammoo guutummaan guututti
haala kanatti qulqullaa'ee haala nama sin agarsiise kiyya amma kee jiru kanatti yoo deebi'ellee baay'ee bareedaadha jechuudha. Walumaa galatti mokkoranii ilaaluun gaariidha. Namni itti milkaa'ellee jira, namni milkoofnillee ni jira. Walumaa galatti yoo nu deebi'ee jedhee haala kanatti deebi'a. Haala kanatti deebinaan qulqulluu jira. Nagaa jira, peejii keenya nagaadhaan itti fayyadamna jechuudha. Eega riippoortii goonee kaanee booda itti eegnee yoo nu diduu ta'e ammallee carraan biraan nuti qabnu peejii keenya kana filoora irraa fudhannee peejii kana fakkaatu uummannee filoora keenya hordoftoota keenya gara peejii kana kan biroo irratti dabarfannee itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Sanaaf viidiyoon dheeratee jira. Sila viidiyoo tokkoon kana keessatti eega riippoortii goonee yennee nu didee booda meriij goonee filoora fudhannee gama feesbuuka kaanii dabarfannee yookaan immoo yoo sanaan illee didee haala kamiin itti fayyadamuu dandeenya, guyyaa inni irraa nurraa ka'u akkamitti beekuu dandeenya, akkamitti itti fayyadamna isa jedhu viidiyoo tokko keessatti xumuruu barbaadee viidiyoo waan dheerataa jiru viidiyoo itti aanu keessatti haala kamiin peejii takka gama peejii biroo dabarsan hordoftoota peejii tokkorra jiru gama peejii kaan dabarsan isa jedhuu fi yoo inni sanaan illee kan nu diduu ta'e maal godhuu qabna, akkamitti itti fayyadamna, an akkamitti akka fayyadamaa ture ofirra dhaabbadhee waan keessa darbe irratti xiyyeeffadhee isin barsiisa jechuudha. Inshallah viidiyoo itti aanu irratti wama kanaatiin wal qabsiisee deebi'a.